Anis teleponan senaka na. Ini jingken. Abu Yaman, mak ya karara. Jangan tuh. Yung sa kanya sa ralan, yung hindi, pagkakit sa kasi, kaya naman. Hindi dumaan sa hanggang may. Jalan jira, pas jalan jira. Bata siya, pagkakit Akka, kaya niya, pagkakit ka din siya, Uy, tayo na, jenis kong salitan mo lang. Al sijala ina pe sete, asaru kwa. Lord ina dat. Ma bakka sete radat sun. Ma patasan teisi ane karle. Patasan teisi ma ane karle. Pagkata ka teisi na setu bakka chila teisi haget sun idar kam tumas. Ma ni Lord ina dat teisi ma namane ngale ka. Yiti do tilma balam sun balam te to asna gote. Sibu fe kono me esi yitan. Tana dirumma gengana. Lagi tamam te gara. Arra kabam te kono jalan jira kursi na dira te isa sen ko tana kursi tana ido makan. Semua jalan diam jiranis. Raje sumahar kaim pura akka bacara tani bar jala ba ke mulle ke jira te anta bar ri lava kete. Wo athayam enyu thade ayam adan seru rapka sida banu dai. Enyu ba ko. Isi as jaman kara isi aur pau na bromon ayam manamang ka. Amerika ke Eropa ero jemnu Oromo no gap. Atu ya ilman Oromo jete, yo ilman Oromo jete, ma Oromo mita. Met pakken ya mamma yo leser rabbate, akase dadate, afan inanje taye kufe. Pakke irada jetsan teise mali nene ganne sinjaba. Kufe man negin. Akani jo, ambakka jira demu jira ma pi ganadura. Itu da kamane. Asnuruddin Imbeo, Nuruddin Ikharia, itu dekat Imbeo menjadi tidak tu belum tu. Jalan je, karena jalan je. Laki anda kapan tega? Jalan je mungkin aku boleh ambat pakai jeans jalan je mah. Yo ati tu apa tiang? Raje, nama miskinan, mal tu mal suka raje, mal tu dapat nis. Nami akan mat dini nama berbadu, yo bedi abadi nama berbadu, yo wana mugu. Nama sendiri anamal kam mata tahu malik pakat cici na nida rusung kete pakatnya nega yon beniu apa ampere begini pakatnya nanti jelas pakatnya apa untuk senang jadi oke diraban nanti koko bandar cici nama ukut silete mari wani amma tu pihak nasi jauh lakin wan sinjo raji share kain putar uso ati tapa hari ananas jitan yo teraje sinde terkutu yo teraje sinde ne terkutu akka bahasa ci do bisa abadan na aski di raje do mantu do mundam di arras guru na kisi raje ro wala na raje ro tola garana ke garu hayyama ka yarat magala dan tam senani hayyama ka yarat ni kaje ke hayyama ka yaro gat ni kaje ammo jira jira ana ke jutenya
Wala garaan butte garaan dana. Magaalaa tana keessa nama bitee waan jiruuf jecha jechuudha. Irra guddaan nama bitanaatis hedduu ni bitaman maallaqaan dalaganii maallaqaan nama bitee jechuudha. Eenyuutu har'a namni keenya irraa gaseene eenyu baha. Fardaa tanaa nama guutee dalagaa isaa tanaa beeku. Dalagaadhaa tuttana. Dhugaa dalagaa namaa irraan daleenu inni nama dalagaan isaati. Har'a raajii karaa kana qabee akka waliin agartanii jirtanii garuu nama ilaan gammaa jiraan jira. Har'a gahasan akka ammaan dura birraa fi baharii fi maammeen godhe jee anaa bakka tana keessa jiru hasan godhu anilleen akkuma inni nama nu jala godhee bakka namni na beeku jiru bakka nan deemu qofa deemee na jala deemee na barbaadu san anilleen nama jala godhee diin jira san kanallee akka inni fiigu na duraan baanee fi nimeef bakka takka bakka xireetutti na duraa baatu hin jirtu har'aa kana raajii jechuun nama ati qabdii akkana gootuun har'a ati nama na himatu akkana godhu ziriyaa bakka na godhu jirta nama na himatu jechuudha. Har'a immoo bakka ati seentu ilaa hanga mana keetiitti mana kee yeroo dheeraa barbaadaa ture dhabee jiraan amma immoo harkaa jirta mana keetii hanga mana keetiitti jala jira ati har'a iddoo kana qabatti magaalaa adilin beeku jechuudhaan bakka kana dhufu bakka ati jala dhufa karaa ati bakka dhufa hangaan akkuma ati nama godhatte dhuftatti anis facaasee jiru. Amma immoo wal garraa jiru. Lafti inni deemu baarri inni taa'ee jechuudha. Gurbaan kun yoo ta'e maraasaa ta'ee akkuma fiidaan kun maraasaa yoo fayyaa qabaate namoonni akkana fayyumoo maali? Waan maallaqa alsu kana godha as immoo bakki irra taa'ee haasa'ee Abjala jiraatullee hin baatu na jalaa. Abjala jiraatullee jalaa hin baatu. Waa turtee abjala jiraannaa. Waan kun. Asiin galchuu beekaa koo gurbaa. Hasan wallahi yoo ati jalaa baate magaalaa adda keessatti yoo qabaatu taate dhugummaan yoo kana jalaa baatu taate jaa'ibaa humnoonni gurbaan kun tuffii teenyaaf yeroo dheemaa meeqa boo daraartuu soba godhattee irratti haasa'u jirtu bara jaartii namaa taate daraartuu irraa maal barbaaddan yoo dhugaan gaafuma san maanutti matiin daraartuu sirriitti si buusifnaa yoo akka taa'u taate daraartuu fuudhuu eega feete nutti nimtu moo daraartuu soba godhatteeti waan biraa jirta kana nama gootu amma daraartuu jirta malee uffuu kanan laallu adeemsa kee adeem daraartuu deemu yoo sammuu fayyaa si qabaatte namni eegatti dhalaan takka jaartii namaa taate daraartuu as bahiin dura dhaabbadhu kan dhiiraan dura dhaabbadhu nu gaafatu haa maali nama ogguu haaree magaalaa seene dhabu an kunoo bakka ati dhufas majalaan jiru daqiiquma na jalaa boon jiru ammallee iddoo tanarraa kaatee karaa deemte majalaan dhaqqaba arra mormorra jedheet maas harkaa fudharaa jee maqaa kiyyaan nama meeqa baratti maka nan beeknes dhufee yoo nu wajjin jiru nama qabdaa jechuudha namaan anuu hin beekne nama maqaa kiyya himatu wallahi kanan beeknellee nu wajjin beena himatee yoo ati fa'aa goon taate dhalleen akkasumatti isaaf dhaabbata laakiin tarkaanfii afaan jirtaan tarkaanfii si keessaa maan booda waa takka qofaan si gaafadha bakka irraa nadhaadatu san taa'iin eegi dhiirummaa teenya ogguusan achiin wallaalla hin dheessin hin dhokatin dhaabbadhu iddoo sana galee qabamtee gaa bakka takkatti illee boonteessu arraajee suma harkaa raajeen gurbaa jaartiitii jaa wal dhabnee ilmoo na jalaa fuudhanii jaartii jaafe namni nama teekuun beeku sababa jaartii wal dhabnetti ijoolleetti jaafe adda baane jiru garaan xiqqolleetti dhageemu moo akkuma ilmaan ilmuma keetii bara ilmaan raajee jechuun yoo qabee taate ilmaanuma keetii nama kana cinaa dhaabbachuu qabda murakkisuu qabda waldhibdee jaartii isaatiif jecha ati maallaqa nyaattee dhabamsiisuu qabdaa wanni itti amantee deemtu osoo oromummaa fi nama kan jedhan ta'uu ta'e
maallaqa jechuudha. Maallaqa jechuudha akkatti amma naannoo dalagaa hedduu nama jaallatu. Maallaqa ta'e mantee jechuudha. Namni walitti deebisan nama jidduu fureetti nama walitti deebisan yoo ta'e maallaqa nyaattee sana'aa fi gidduutti yoo ati nama sana'aa taa'ee ilaalee wajjin dalaguu kana hanga ati himnetti namnummaas direessi jiru nama sana'aa taa'u san jechuudha. Dullatti ati ummaa jechuun tasirii gootisan akkaan isii godhoo eegida. Dullatti san akkaan isii godhoo qixxeessaa. Yoon biyyi isin nyaachifne. Yoon nyaachifne haadha qarxaasaa sana. Eenyu kimiyaa teessan qarxaasa isiitii fi isii yoo ati bakka kana hin caaltu dura. Harkama facaasaa. Maallaqaan akka hin boo jaarsaaf jaartii ilmoo nama sadii kana iddaan guddan. Sanaa ta'anii ilaa achi gad. Ammallee asirraa deemtee bakka ati deemtu yoo na jalaa baate naa gargaara.